rizina waan qabatamaa qabu qabattee as bahu qabdi. Dhimma Oromummaan walitti bu'uudhaa tana hatattamatti as baatee dhaabuu qabdi. Dhaabuu baannaan kijibduudha haadha siitiif himti. Kijibduudha. Viidiyoon sun ni garatan obboleessoo baangaa namni wal ajjeesuudhaaf deemu. Namni sun nama si ajjeesuu deemu. Baangaa gara galcheeti itti rigaa. Tomato soosii matarra naqeeti fakkeeffatanii. My friend propaganda kana kanaan Oromoon faca'uun waggaa meeqa bira dabarree jirra. Dhiiga ilmaan Oromoo sababa kana kanaatiin lafatti hambisuudhaaf warri yaadan. Arraan tana nuti halkanii guyyaa irriiba dhabnee booyaa jirra. Ilmaan Oromoodhaa kutaa 11 keessaa wali dhufanii wal yaada wal bahaa jiran. Miidhamaa fi bakka jirutti itti dhaqanii gargaarataa jiran. Waggaa 50 shaneen nutti taphattee waggaa 50 akkasii nurra dabaluudhaaf waan akkanaatiin ka deemtu taate bakka hin qabnuuf adonkee Oromummaa tiyyaantiin amana malee harargummaa tiyyatti hin amanu. Ani harargee first don taane Oromoo first Oromummaa tiyyaan dursa. Kutaa takkalleehu anaaf kutaatiyya. Kutaan Arsiitis kutaatiyya. Kutaan Wallaggaatis kutaatiyya. Ilmaan Oromoodhaa kutaa 11 keessa jiran anaaf ija bitaa fi mirgaati. Ilmi kaniin haadha tiyya keessaa waliin bahe obboleessi kiyya tiruun anaaf ilmaan Oromootiin gargaree miti. Warri reefuun tana warra ijoollota gartee yakka san hojjete wajjiin qunnamtii qabdanii maal jettanii haasoftan. Dhugaa barbaaddanii ani nama eenyummaa kiyya dhoysuu miti. Ani ilma Oromooti biyya South Africa keessaan jiraadha eenyuyyuu hin sodaadhu. Ifteheetiin jiraadha. Shanee miti haadha shaneetis hin sodaadhu. Asiin jira kunoo South Afrikaan jira kootu. Wanni xuriin keessa jalaa isinirraa fuutan hin jirtu. Yaanni Oromummaa wali buusuudha naaf hin fudhatamu. Fedhu namtichi yaada Oromoo walittiin buusa jee fedhu kutaa tan keessa haa dhufu adonkee san hin fudhadhu. Isinii galee bari barento seenii. Hayyaa shamaan. Hayyee. Baga nagaan dhufte kami? Gaafa jala. Mee sagaleen ta'e ni muramaatti xiqqoo sagalee ta'e ol kaasiitii maal jette yaada maalii qabdani? Yaadni kee hedduu emotional nama godhaa obboleessa kiyya atis ilma Oromoo tokko isilleen ilma Oromooti ragaan shaneetu waan kana qindeessa jiru ragaan wanni kun dokumantarii sobaan qophaa'ee jiru biyya kana keessaan jiraadhan biyya Saawudii kana keessaan jira yeroo ammaan tana. Hayyee. Wanni kuni nuti qaamaanis ani fakkeenyaaf ija tiyyaa hin argine ijoollee warra wajjin jirru warra wajjin hojjennuutu dhaqee isii san ija isaaniitiin argee hospitaalatti isii laalee maal keessa akka jirtu rakkoo isin keessa jirtu hundaafuu nama telefoonaan isii dubbisne afaan kiyyaan hin dubbise viidiyoon hin dubbise ijjisi akkamitti akka argutu rakkoo isin keessa jirtu dhibbaa dhibbatti ni beeka jechuudhaan. Haasoo kana keessatti ragaa qabatamaa argannee jirra kan juutu ite. Yaa viidiyoo duraa keessatti akkasi. Viidiyoo kana dura dhageeffadheen fennee dhageeffadheetiin bahee. Isiin ragaan ati madditi ragaa sindaa argatte irra deebitee akka kana gootuun fedha. Okay, galatoon. Siifin godhaa. Ani ammoo ragaa isiidhaaf ragaa qulqulluu haajeetiin abdadda mataan kiyya. Ani ragaa jeetiin abdadda. Kuni haasoo inni kuni fakkeenyaaf isiin diramuun isiin miidhamuun ilmaan Oromoo tokkollee waan walitti buusu hin qabu gonkuun kutaan Arsii Wallagga Jimma Harargee waan addaan tokkollee nama buusu hin qabu. Atis yoo miidhamte rakkoon akkasii gartuu muraasa yoo kan sirra ga'u ilma Oromooti namni dhimma Oromootiif qubu qabu namni lammii Oromoo tokkoof yaadu siif quuqamuu qaba. Akka hangaasuu bilisummaa Oromiyaatti siif quuqamuu qaba. Rakkoo ta'e yoo ati South Africa san dinamte ani Saudi taayetiin dhiiga Oromooti jeetiin siif laaladha siif onnadha jechuudha. Akkasi. Yeroo ati ulfaatee rakkoo ilmaan Oromoo rakkoo intala Oromoo
Oromoo irra geesseef wanni kun dookumentarii sobaati. Kanumaan juu barbaada garuu viidiyoo kee osoo hin xumurre yaanni kee dhugaadha. Ani yaada sakkee yaanni kee deebii teetiin si deebisa. Yaanni kee yaada kiyyarraa addaa miti. Ani illeen fedhiin tiyya miidhamni isiidha miidhama kiyya obboleettii tiyya. An nama obboleettiis qabu nama intala dhalattillee dhalee qabu. Nama haadhaas qabu. Dhageessee miidhama isiisan dhuguma sanitti ani akka nama tokkotti ijaan laaluu hin dadhabe viidiyoo san yeroo dura laalu. An ammallee wanniin ani jechaa jiru isiin tun nama jiru eega taate atiyyuu haa ta'u asuma mataa keetu haa ta'u nuu dhihee isaati ifaa fi bilisatti osoo Oromoo kutaadhaan adda hin qoonnetti miidhamni isiidhaa miidhama Oromoo guutuuti ifaa fi bilisa ragaa wajjiidhaan haa nuu dhiyaattudha. Ani mataa kiyyaa hagaan dandeetti dhiyeessuu hin danda'a. Yooniifin ati na dura dhiyeessita ati nu dhiyeessuu dandeessa. Ani wanni ni an barbaadu isiin sun dhiyaattee miidhamni kiyya kana viidiyoo waraabamte sunoo eessaan baate akkamiin baate harka akkamiin jechuun waraabamuun isiidhaa gartee harka isaan kana dhokatee waraabe moo harkuma isii tana miidhaa jiru waraabee bakka tanallee adda baaftee yoom akka miidhamteef amma hoo maal keessa akka jirtu ifaa fi bilisa gannuu baatee haanuu dubbattu saniin booda obboleettii teenya ni gargaarannaadha. Ammoo tana dawoo godhatamtee gartee kutaadhaan adda qoodamuu fi jeequmsa Oromoo keessa fiduutu wanni na dubbisu takkittiisanii malee rakkina gartee gargaaramuu isirraa hin qabu warra gargaaruudhaaf qophii dura jiru keessa an tokko isummaan gabbaatee miidhama isiidhaa addanaaf mirkaneessitu malee nama tokko farratti ittiisan wallahi waan hin qabuun gabbahee bira dhaabatu. Yeroo amma keessa jirru yeroo Oromoon itti tokko tahee biyya keessaan biyya alaatiin Oromummaadhaaf yeroo Oromummaan dhimmisaa jiru yeroo sammuun nama Oromoo sabboonummaa hin qabne kan Oromoodhaaf yaadu hin qabne kan Oromoodhaaf kan diina wajjin Oromoo irratti duulu jiru yeroo itti Oromoon tokko tahee afaan tokkoon dubbatu yaada tokko dubbatu yeroo Oromoo roorroo takkallee fudhatee waliif gad hin jenne yeroo Oromoo walitti duuluu dhiisee jiru keessa jirra yeroo dhufeera waan hunda'u. Yeroo kana keessatti dookumentariin akkanaa kun ni qophaa'a jettee akka ati itti yaaddee dubbatte hedduu na dinqisiise. Hedduu na ajaa'ibsiise. Dookumentariin timaantima itti naqanii dhiiga fakkeessanii ablee gara kaaniin itti erganii jettuun hedduu nama ajaa'ibsiisa. Dookumentariin akkanaa ni qophaa'a jettee hin amanin yeroo ammaa kanatti nama Oromoo tokko ta'e biratti ani amanu kana. Osoo amanuu baadhillee osoo fedhu haa amanuu baadhu waaniin biyya tana keessa jiruuf waan saahibboonni kiyya dhaqanii ijasiitiin arganii nuti warri suudii keessa jiru hundinuu ammaan tana waa'ee isii kanatti hojjechaa jiru jechuudha. Yaada keetirratti dabalata xiqqoo takkaan si qabaa. Ani immoo maaltu waan san shakkisiisee yaada juuratti deebii akkasii kennuu barbaada. Yoo yaadatte waggaa tokko hin guunne wanni biyya Ijiptii Kaayiroo keessatti happen ta'e marfee summii qabduuniin waraanamee waan kalee baaroo tumsa irratti raawwatameetu narratti raawwatamee guruupiin OMN marfee summiitiin na waraante Jowaar Mohaammed warra kana mindaa kafaleetiif na waraansisee jaamteeti muuvummaan tokko dalagamee ture garaa gartee reediyoonaatii fi TV fi miidiyaalee adda addaa irratti dabarfamaa turte jechuudha. Wanni waan sanirraa na shakkisiise dhugaa ta'uu dandeesse wanni dhugaa ta'uu malti. Ammoo ani wanni na shakkisiise gochi Oromoo adda facaasiidhaa waa baay'eetu hojjetamaa ture. Ani haadha Jowaar Mohaammed jetteetiin qaalittiin afaan Oromoo dubbattu gabbaatee ani haadha Jawaarii jettee nama diraamaan dalagamee jira. Diraamaa hedduu dalagamaa jira. Waan kana hoo diraamaan keessa jiraahin dirqama ani akka mataa kiyyatti ana ta'eetiin sitti himaa jira malee Oromoo guutuu ta'ee sitti himaan jiran. Wanni kun shakkiin wanni na keessa dhufteef waan kanaatu Oromoo adda facaasuudhaaf hojjetamaa ture. Kana atis beektu anis beeku abbaan fedhes beeku.
wanni kun yoo sanii hin taane miidhamtuun teenya waan sanii wal jalatti miidhamtee waan san jala kabar taatee kan dabarre as baatee miidhamtuun teenya tun nuu dubbattee waan kan addaan nuu baaftee viidiyoon sun eenyu waraabe eenyuun baate yoo lakki harkuma na miidhe saniitu odoon an quban qabaatee waan kanallee baasee ammoo miidhamni kiyya ni jira kajattullee taate as baatee ifaaf fi bilisatti gartee miidhamummaa isii haanuu ibsitu miidhamtuu teenya ni gargaarranna warra miidhe kanallee Oromoon tokko taatee deemtee barbaaddee namoota kana ni beeyti wallahi Oromoon ni beeyti Oromoon wal beeyna sigalee yoo dhuguma wal dhageeytiin jiraatte ijoolleen sunillee qaba bilina please natti bilbilina narraa tufa bilbila dhiifama obboleessi kiyya dhageessa Nin dhagaa. galatoomii bilbila natti bilbilina yoo barbaaddan invite naa godha isiniin affeera. Ragaa qabatamaa qabna. Akkasiti Dokumentaarii sigalee sanirraan jechuu danda'e gabbaatee haa nuu ibsituudha. Nuu ibsinaan welcome. Ibsite. Oromummaa odoon tuyne siitaa odoon finne ni gargaarranna Oromoo taanee gargaarranna bas kalaas. Abdataa Gursum gaafa isiin waraanamte liivii waraabee laabii guutuutti dabarsee jira. Bilbila isii dubbisaa laabii dabarsuu ture. Abdataa Gursum jala seentee ilaaluu dandeessa. Yoo feetee nuti waraabnee laabii isii dabarsuu dandeenya. Kuni waan gargaarsa rakkoo intala Oromooti. Barbaaddan gara keessaatiin bilbila kiyyallee isinii kaayatiin jira ammallee yoo barbaaddan irra deebi'ee isiniif hin kaaya. Naqunnamsiisaa garuma privately ana akka mataa kiyyatti shakkee mi'ee isiisan naqunnamsiisaa ana akkuma matuma kiyya qofaa uume publikii uumitiiti dandeenyaan isima san qofa naqunnamsiisaa akka gartee individual personally mataa kiyyaafiin isii qunnamee maal akka taate isima qofarraa barachuu danda'an. Karaan ittiin jalqaba eegalte karaa kanaa miti. Karaa murtee ittiin dabarsiteedha. Karaa isiin tuni rakkoo takkallee hin qabdu. Dokumentaarii sobaati jettee shaneedhaan hojjetamte jettee kan dubbatte. Shalee haa ta'u abbaan fedhe haa ta'u abbaan nuufaa haa ta'u dhaabbileen duuba siyaasaa duuba haa jiraatanii yookaan warri shira dalagu duuba haa jiraatanii fedhu isaanummaan sun shira haa dalaganii ati akka itti dubbattee murteedha malee gaaffiidhaa fi warri itti naannoo san jirtan warri isitti dhihaatan akka isii itti qunnamuu dandeenyuu fi dubbii kana mirkaneeffachuu akka dandeenyu irratti dubbanne hin jenne ati dhibbaa dhibbadda koomentarii sobaati jettee lafa keessa isiin tun intala Oromooti dhala wajjin dhalattee haadha manaa qabdaa dhalarraa dhalattee osoo hin mirkaneeffanne rakkoo intala Oromoo dura dhaabbattee gargaarsa hin kennamuuf hoggaa jettu hedduu waan sammuu nama tuqu